jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota uummata Oromoo marti keessanuu baga Rabbiin guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa Jum'aatiin isin geessan jechuu barbaanna. Akkam jirtan isin jajjabaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya baga nagaan gara chaanaalaa Qanoo Tuubiitti nagaan dhuftan isin jechuu barbaanna. Itti aansuudhaan namoonni chaanaala Qanoo Tuubii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share, comment godha. Godha maaliif yoo jettan subscribe godhuun tun waan isinirraa irratti osoo hin taane garuu nuuf hamilee taatee bakka jajjabeessu taati. Yes. Saniifuu subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Itti fufne. Beektaa namni jalqaba yeroo YouTube dalaguu deemu ni sodaata. Akkuma sirraa ammaa sodaa mul'ata. Garaa kun akkana dhaadha jechuudha. Maaliif hanqee beektanii wanni akkana sodaan dhuftuuf aayidiyaa gaarii dhabee osoo hin taane sodaa wanni irraa dhuftuuf matuma isaa irraa dhufti malee waan biraati miti. Arragaa jalqaba irratti walaa barroome eenyu isin jenna? Anis maqaan kiyya guutuun Qananiisaa Mahammad Nanjaani. Kaniin dhaladhee guddadhee Oromiyaa irraa godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaayii. Ammaaf garuu kan hin jiraadhu Naayiroobiidhaan. Baqataa argii qaba. Baqataa guddaa. Ayyaga akkuma beektanii anis Boonaa Xaahir Jaaloo Nanjaani. Akkuma inni ta'e Oromiyaa magaalaa Awwadaayii kabajamtuu fi jaalatamtuu magaalaa beekamtuu sanii dhalanne. Magaalaa sa'a 24 hojjechuudhaan sadarkaa tokkoffaa akka Itoophiyaatti qabattee jirtu. Galii galchuudhaanis sadarkaa lammaffaa Finfinneetti aantee galchaa jirtu san keessa dalanne. Ammaaf garuu bakka jiraannu baqannee jirra gaafa biyya namaa jirra. Ameerika yaannee dhufne sanuu Inshallah Ameerika du'aa nu godha hordoftoota keenya meesmaan. Wanni Ameerikaa dhaquun dhorkaa takka illee hin jirtu. Inshallah. Yaa wallahi abdii guutuu qabaachuudha. Abdii guutuu qabaattee rabbi irra keessee rabbi kee kadhannaan waa yaaddeen hoombi qoytu. Akkana. Inshallah. Rabbi abdannee manaa baane. Rabbi abdannee manaa baane. Ammallee isma abdannee jirra. Ammallee ismaatu nu geessaa jenneeti jannaa jechuudha. Akkasii kanatti aansuudhaan garuu arraan tana ajandaan irraa dubbachuu yaanu waa'ee yuutuubaati. Warroota yuutuuba dalaguudhaaf fedhii guddaa qaban, warroota dandeettii addaa qaban, kan hawaasa isaanitti as hin bahin, warri dandeettii qaban kan hawaasa isaanitti as hin bahin, warra fedhii yuutuuba dalaguudhaaf fedhii guddaa qaban as bahanii yuutuuba dalaguu sodaatan kanarraa waan takkaaf lama dubbachuu yaala. Ahimmaa barra tana fedhii yuutuubaa tana dhugaa dubbachuuf taanaan namni hedduun tokko bakka sooshaal miidiyaa kana aayidiyaa gaarii maddisiisee fiduu danda'u jechuudha. Bakka sodaarraa kan ka'e takka fa'a. Sodaarraa akka xiyyaa kana fa'aadha. Ammoo warree hordoftoonni keenyaa warree akka xiyyaa kun hedduu tokkotu jiru. Hagizee asoo akkana sodaatu. Aboo kana garaan kun dhaadhaan ajaa'iba kanattiin beekame. Bakka lammaffaa irratti bakka namni bakka kaka'umsa osoo qabu dandeettii itti dhabuu jechuudha. Dandeettii bakka jalqaba bakka yuutuuba kana eegaluudhaafu jalqaba silkii takka silkiillee oomisha ta'e silkii xiqqoollee taate bareedduu viidiyoo moo xiqqishoolee taate sooraatu qabaachuu qabda. Bakka san dhabuurraan kaameeraa dhabuudhaan bakka takka fa'aa wanni nama akkaan qaqqabu osoo silkii fi kana dhabuu osoo hin tahin sodaatiitu nama kana bakka fedhii ati qabdu sun keessatti illee sirratti ajjeessa deemsa keessatti jechuudha. Keessa gacha cabsaa jechuudha. Ayya waan gaarii. Garuu waan gaarii addee akka nama tokkotti garuu ani warra dandeettii addaa qaban dandeettii gizee jennu nama yuuta adda addaa qaba. Fakkeenyaaf garii walaloo barreessuu danda'a, garii nashiidaa jira, garii ni jira nama yuu dandeettiin hedduudha gizee jennu. Muuziqaa qabus hedduu barra nama dhokotee jiru. Muuziqaa osoo dandeettii qabaadhee muuziqaas beekalafu maaliif nuti islaama namni islaama ta'e dhugaa dubbanne muuziqaa tana gizee daleeydee yoo duutellee toobatullee diliinsi sumarra deemti. Ha duutee qabrii jirtu asii caqasaami sumarra deemti diliinsi jechuudha. Akkasi. Erga amma warreen bakka muuziqaa tana keessa wanta tahanii irraa eega toobatte garuu toobaa rabbiin siif araaramuu danda'a. Sawwaayee mitiiti. Tanaa sheekanumaaf beekumsa hin qabnu waan beekumsa hin qabne irraa dubbachuun dhorkaadha. Gaarii mitiisi maaliif booda isa salphachiisuu mala uumarraa beekturraa
wamatti qollee taatutti dhiyeenya odeeffannoo qabduraa yoo dubbatte gaariidha. Hayyee gaarraan tana wanni irraa dubbachuudhaan waa'ee warroota dandeettii qaban maaltu gufuutti ta'e, maaltu isaan sakaalee, maaltu akka isaan as bahanii hawaasa isaaniitti waliin barre isaan godhee. Atummaan na ilaalaa jirtu kun obboleessa kiyya ta'uu malta, obboleettii tiyya ta'uu malta, dubartii taatu dhiira taatu atiin na ilaalaa jirtu kun namayyuu namni dhalatee duniyaa tanarratti argame dandeettii addaa ta'an waliin dhalatanii qaba. Garuu dandeettii qabu tana as baasee hawaasaatti agarsiisuudhaaf wanni gufuutti ta'e gurguddoon waa sadii bakka sadiittiin baase. Tokkoffaa irratti bilbila dhabuudha, waan biraatii miti abbaa. Bilbila yoo qabaanne maaliin dalayde? Hayyee erga bilbila qabaattee sodaadha. Sadaffaa irratti ammoo bilbiluma kanaa'u akwaalitii qabu dhabu. Online irraa Takkaffaan bilbila dhabuudha moo sodaadha? Tokkoffaa irratti aboo sodaadha. Maaliif bilbila namaatiinis dalaguun mala. Akkuma ammaa asirra ilaalaa jirtan kana bilbilli dalagaa jirruun obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Qananiisaa bilbilli qasaati. Akkasii maali beektaa? Sodaarraa gizee dubbannu namni waa sodaatu sodaan carraa jirutti kan fayyadamni si godhaa jedhu. Waan mul'ataa jiru gaafatamtee waan dhoksaa jirtu himtaa jira. Saniifuu namni dandeettii qabdu hanga dandeenyutti sodaa tana balleessuudhaaf akkuma naaf inni ammas baanee haasawaa jirru kanatti beektaa namni keenya irraa hedduun maal sodaata? Namni maallaan jaanii sodaata. Maallaan jaanii tana namni wanti nama qaqqabee bakka akka namni kun hin guddanne. Namni waasiin ni jaa akkamii waasiin jaa gaafa ati yaada aaree qabattee as baatu akkuma manaa fi Qananiisaa yuutuubaan dhufne kanatti gizee waan aaree qabattee as baatu kan dura lafaa sikka'u qoosaadhaan qishnaadhaan. Saahibban wakeeti. Nama si beeku. Baabaa kiyya. Wallahi. Amma namni nu beeka asirra tokko lamaa miti ijoolleen gandaan jirti. Taasirraa nu daawwachaa jirtu. Hedduu jira. Taganaa dhuftee nu daawwattullee hedduu jira. Kanarraa kan nu jajjabeessuu fi kan qishnaa nu godhuu fi kan nu arrabsu hedduu. Kan nu koflu hedduu dhagaa. Garuu inshaallah yoo abdii kutachuu baanne bakka yaanneef numa geenya. Inshaallah wallahi abdii rabbii keenyaatiin inshaallah abdii hin murru garuu maal nuun ja'anii namaatiif sodaa namaa asii booda bakka nuuf gaha jennee jira. Dhufne gaa isinirraa nafne kunuuni akkuma dhufne gaa abdii teessan dhufne jajjabeessuu qabdan cinaa dhaabbachuu qabdanii isin jenna gaa. Chaanaala kanarratti waa hedduu takka isiniif fidu yaana diraamaalee adda addaa ni finna sagantaa walaloo ni finna garuu sirban finnu beeki. Munashidoota illee isiniif hafeerraan gayaannetti. Munashidoota beeki gaa gizee jennu kanuma sadarkaa teenyaa isiniif finna. Warra sadarkaa teenyaa dandeettii munashidaa qabu jechuudha. Warra qabu warra as ba'ee hin ibsatin finnee karaa miidiyaa keenyaa kanaatiin hawaasatti illee beeksisuu dandeenya. Egaa ara bilbila waraabu jirra. Warra kaameraa achi diidaa waraaba inshaallah. Maaliif yoo deemsa eegalte yoo karaa dhaabuu baatte bakka deemtuuf sannuma geessa. Yeroo sirraa fudhatti malee. Kanaaf warroonni fedhii yuutuubaa hojjechuudhaaf qabdan bilbiluma isin harka jiruun hojjedha. Hin sodaatinaa. Wanni gufuu isinitti takka illee hin jirtu. Baabaa kiyya sodaa gizee jennu footoo ka'uu sodaanna jalqaba. Viidiyoo itti bannee if dura keenyee yaadume dhugaa san dubbachuudhaaf atiin ilaalaa jirtu kun viidiyoo baniiti bakka namni si ilaalutti yoo dhiira taate aayidiyaa ka'e waati qollee taatu irraa haasa'ime gizee sanatti nama sodaan qabna. Anamma fakkeenyaaf yoo kana fudhattu taate bakka namni harkutti viidiyoo waraabuu dhiisi suuraa ka'uu hin sodaanna. Hin sodaanna waan kanaaf akkasii. Maaliif akka ta'e hin beeku. Sodaan tuni duuba danqaa nutti taateeti akka nuti as hin baane. Yaaduma namaatiin hogganamu jirraar yeroo dheertu onlaayina kanarraa namuma eegaa oolla. Takka gaanuutis namni nu laaluu qaba as ba'uu qabna jennee dhufne. Dhufne gaa abdii teessan dhufne isinis gaa nu cinaa dhaabbattanii sabiskiraayib godhuu chaanaala kana laayik sheer godhuudhaan bakka koppileek nurraa gaa hin hafinaa isin jenna nuti abdii teessan dhufne isinis hin hafinaa. Abdii teessan jirra gaa. Akkasiiti wal barree jirra. Anana beektan Qananiisaa ni beektan. Kuni Qananiisaa Mahammad ani Boonaa Xaahir Jaaloo baabaa kiyya. Du'aayi nu godha itilleen du'aayi isiniif goona jabaadhaa sabiskiraayib godhuu hin irraanfatina. Like share itti aansa jechuudha. Please Oromootiya. Haa wal guddisuun maaliif yoo jette bakka waan sirraa irriftuun qabdu sabiskiraayib like share godhuun ka'e waan sirraa irriftuun qabdu. Saniifuu hanga dandeenyu wal cinaa haa dhaabbannu isin jira. Viidiyoon teenyatti xurii qabdiisa.
xurii inshaallah ammaaf illee yoo xurii qabaate hin haftu kanatti kaameeraa HDdhaan isinumaa furama. Eegalaan amma gizee kana laallu akka waan xiqqoo xurii qabdu fakkaatti. Tanuma faadhaan abdii soqochiisa. Sa viidiyoo xurii sadi maalii waraabdanii namni keenya siin jedha. Namarra tanaa waraabee booda kaameeraa HDdhaan waraabe. Akkana saniifuu jabaadha warroonni arra wanni irraa dubbachaa jirru haasaan lunkute malee warri yuutuuba hojjechuudhaaf fedhii qabda wanni isin daangeessi tokkollee hin jiru siif daangeessee hojjedhu abbaa kee sodaa keessaa bahi bilbiluma si harka jiruun hojjedhu ammarraa eega waan si harka jiru hageeroon teessee tanamaa eedaa miti keetis takka carraa mukkuruu qabda eega yaada namaatiin yaada namaatiin hoogganama osoo hin ta'in yaada kee burqisiiftee itti seentee waan takka jala deemuu qabda akkanaa isiniin jenna hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii arraaban ganuma isiniin jenna nuuf haa ga'u haga sagantaa biraatiin yaada biraatiin qabannee walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nageen nuuf tura.